Ayyee kanuma irratti dabaltee akkati yaada kee kennattu kan hin barbaadu Jawaar waa'ee Oromoo kaafneerra. Lolli yoo ka'uu baateyyuu wanti Oromiyaa keessa jiru isa Abiyyi irratti hojjete wanta baay'ee kaafnee haasa'uu dandeenya. Garuu wanti suni dhiibbaa baay'ee waan uumedha. Atiyyuu hin beekta keessa Oromootti waan dhalate. Abiyyi yeroo dhufurraa eegalee itti xees waan argite hin qabaatta jedheetan amanaa. Fakkeenyaaf namoonni dhiyeenya kana dubbatan akkamittiin akka Oromoo Abiyyi adda qooduudhaaf hojii koo jedhee dubbatu akka inni tokko tokkotti hamatu namni Aliin illee dubbatee jira gidduu kana. Mee kana ilaalcha keessa galchadhuuti. Pirojektii godhatee Abiyyi Oromoo naannoodhaan tokko walitti buusu yaadatta al tokko galma tokko keessatti walitti qabee waan inni jedhu nuu dhufaa jiru naannoodhaaf amantiidhaan nu qooduu fi kan jettu. Garuu qabatamaatti waggoota 7 darbe keessa kan Oromoo adda qoode tokko naannoodhaan ijoollee ijaaree aangootti kennu, tokko horii kennu, warra kaanitti kaasuu, tokkotti hamachuu, maqaadhuma afaan Oromoollee ciigga'uudhaan afaan Oromoo keessatti kan hin beekamne, afaan Gujii, afaan Baalee jechuudhaan dirree irratti dubbachuudhaan waan keessa Oromoo jiru baay'ee namichi kun miidheeraasin jechuu kooti. Kanaaf harca'iinsa keessa Oromoo jiru waan inni hojjetee fi toora siyaasaa jiru immoo ilaalcha keessa galfadhuuti hiriirfamni siyaasaa keessa Oromoo jiru akkamiin walitti itituu danda'a? Miidhama hamma kana booddee maa inni ilaalchi kee Jawaar? Jecha faranjii tokko jira beekta. Namoota muraasa takka gartuulee muraasa yeroo hamma tokkoof sobuu dogongorsuu dandeessa. Yeroo mara nama maraaf gartuu mara sobuuf dogongorsuu hin dandeessu. Tooftaaleen nama waliin dha'uu gartuulee waliin dha'uu kun jalqabarra eenyummaan kee hojiin kee gaafa hin beekamin hojjechuu danda'a. Eega namuu sobamee dogongorsiifamee gubatee miidhamee booda hin hojjetu namni dammaqee jira jechuudha. Oromiyaa keessa amma kun hubannaa gahaa jira. Adeemsi akkasitti nama waliin qoqqoo hojjetee ture bara 2018 2019 20 haga 21tti hojjetee ture amma hin jiru. Maaliif namni hubatee jira. Lammaffaa rakkoo adeemsi akkasii sun rakkoo biyyattii rakkoo akka dhuunfattis akka qeettis rakkoo hamaa keessa waan seensiseef maali hubannaa markaa hubataatu argamu maal jedhan namni hubatee jira. Oromoo keessatti qofa miti. Saboota biraa jidduutti yaaliin akkasii dura hojjetaa ture hin hojjenne amma. Amma humnoota warra Amaaraa kana yoo fudhatte dura hoggaa jalqaban geerarsa farra Oromoo hedduu gaggeessaa turan. Amma sun dhaabateera. Because they have realized. Tigiroota fi Amaarota jiddattis akkasuma. Amma dheengadda warra Walaayitaa warra Sidaamaa kan walitti buusuudhaaf dura kilabii Walaayittaa tokko deeggartoonni akka seenanii cafaqaa oolan. Torban lama booda immoo dhufaniitti waancaa warri Sidaamaa mootisan warra Walaayitaa kennanii jiran. Waggaa 5 dura bifa akkanaatiin uummata sana akkatti wal fichiisanii yaadatta hawaasaa fi sooddoo irratti. Har'a bishaan takkittiin hin jeenye. Bishaan takkittiin. Nan. Inuma maal godhe? Wal ta'ee himannaa fi irratti himachuudha deeman. Dirree irratti Somaaliif Oromoo kan walitti buusuudhaaf waggaa darbe kan hedduu yaalaa jiran Dirreedawaattis, Moyyaaleettis, qarqara kan hunda irratti. Warri isaan nuni jedhanis hedduu isanii Somaalee Oromoo fitte, Oromoo Somaalee fitte. Maal uummanni biyyaa wanni sun akkamitti akka hojjetaa ture yoo yaadatte 2018 nama uummanni dammaqee wal ta'ee guma walirraa baasee dubbii walirraa fixatee caala. There is war fatigue, there is conflict fatigue biyya sanitti. A tactic that drags on becomes a drag jan. Qabsoo wanni keessatti. Tooftaan yeroo tokko irra yeroo dheeraadhaaf irra deddeebitee yoo fayyadamte
booda baasiti ta'a si fayyadu dhiise baasita. Tactics that drags on too much becomes a drag on you. So amma maali rakkoon amma fi murni sun murnallee jechuun dandeenyu ijoolleen naannoo isaa wanna gaarii horatanii jiru. Sirriitti beeku warra amma waan naaf ati xiinxallu kana dubbachuu sodaatan malee Shimallisis, Adaanachis, Damallaashis, ijoolleen Amaaraas, ijoolleen Somaalees hundi isaanii 99.9% xiinxala naaf ati amma godhu kan sirriitti beeku. It has ceased to work. Agenda sabummaa, agenda gosummaa, agenda amantii dura gaafite namni fileeraaf godheet wacaanii iyyaa wal lolaa wal ajjeesaa amma faarsee bulaa kana maallaqa itti kennanii maal godhanii agendaa akka godhatu isaa ooluna marsaa hawaasaa kanarra lafarratti homaa waan dhaabjattu jirtu. Because akkuma reefsiin jee namoota gariif gartuulee garii yeroo amma tokko sobuu dongorsiiftee walitti buusuu dandeessa. Yeroo dheeraa dandeessa. Oromoo jidduutti mooraa qabsoo Oromootti dhiisii adeemsa tooftaati irratti waan adda addaa yoo ta'e malee wanni jiru. Oromoon bakka lama jira warri taanaan. Warra sirna keessa jiru aangoo achi keessa qabuu fi achirraa waa xiqqoo fayyadamaa jiruu fi warra sirnichi miidhaa jiru. Sunuu amma immoo lamaanuu sirnichi balaa itti ta'aa dhufaa jira. Kasilaa miidhamaa jiru duraanuu miidhama jala jira. Ministeerotaaf jeneraalota sirnicha irraa haga tokko fayyadaman illee yoo taate amma sirnichi it has become more of a liability than an asset. Maaliif jiguuf akka deemu argaa jiru. Social base, political base isaa dhiphachaa akka jiru. Diinagdeen isaa laaffachaa akka jiru. Humni security isaa laaffachaa akka jiru. Humni diplomaasii sirnichaa laaffachaa akka jiru sirriitti beeku akka afaan hin jedhan kanaa miti. Amma sodaa keessa galaa jiru. Sodaan isaanii maali? Namichi kun nu qabee jiguu deema. Waan gamaan gamanaan bocannee harkaa qabanne tana fudhatee deemu deema. Kuffiseet waliin deema. There's a converging point irra gahaa jirra amma. Ati hayyootaa fi qabsaa'ota sirna ala jiran jetta. Warri sirna keessa jirus baafatanii dubbachuudhaaf harkaanfii fudhachuudhaaf yaadnoo zeeriyat. Mariin naafatama goonu kun walga'iin godhamnaan yeroo shaayirratti kanuma mareetama. Mana taaziyaatti kanuma mareetama. Charchitti kanan mareetama. Masgiida kanan mareetama qondaalota jidduutti. Gubbaa hamma gadiitti. Tarii namoota mootummaa deeggaran warra biyya alaatti dhufanii xiqqoo hubanne yoo taate malee consensus has emerged. Haalli kun sustainable miti. Nu caalaa immoo isaantu miis godha beeki. Akka dhuunfatti yoo fudhatte mormituunis ta'e hayyuun ala jiru akkasuma wanni luus godhu jiru. Sirni kuni adeemsi inni ittiin deemaa jiru kun qiletti waan geessu gaaf qiletti seene eenyu caalaa isaantu miidhama. Kanaaf maal haa goonu kan jedhu amma bar waa'ee laafina hammeenya sirna kanaa amma gaafiin yoo ilaalte amma waan ammatti asu jalatti gara keessanis warri amma miidiyaanis yeroo tokko tokko dhufee dhukkeen irraa kaasu warri mootummaa kuni dhuunfaan qaamaan hoggaa agarru yookiin immoo hoggaa wal qunnamnu rakkoo isin jettan bar isin dura beeynaa rakkoo kan amma. We understand. Maal haa goonuu kana booda maaltu dhufaa hagayoom eeynaa kan jedhu gaafii jira malee kan biraa irratti Oromoo jidduutti dhiisiitii saboota hayyoota saboota biraa gidduuttis amma tooftaan waliin dhayanii jidduu waa buufachuu sun nama boodan hojjetu. Wanti kana sii kaasee fi harca'iinsa amma jiru kana keessatti Oromoodhaafis dantaa isaa eegsifachuun wanta salphaa ta'aa hin jiru siin jechuu kooti. Akkamiin maaltu sitti mul'ata siin? Tokkoffaa toorri siyaasaa jiru tokko duwwaa miti. Oromoo keessaa akkuma beektu. Dantaa Oromoo kabachiisuudhaaf
hammam hojjetamuutu raraata. Kunoo amma yeroo wanti abdii qaba jettee hojjetaa turte illee gaaddisa hooggansaa wanti jedhamu tureera. Waanumti akkasiillee amma hin jiru. Akkamiin wanta akkasii hojjechuu danda'a? Oromoodhaaf abdiin gaafuma namichi kun hin deema jedhamillee wanta keessoo kana wanti walitti harkisu, wanti toora tokkotti fidu hojii akkamiitu barbaachisa? Maanni yaada kee Jawaar? Yaaliin kaleessa akka inni hojjechuu baatus waan irraa barannee jira. Fakkeenya gaaddisa fudhadhu. Yaallee adda addaa. Even fakkeenyaa fi marii Tanzaaniyaatti marsaa lamaan godhame araarri yaani sun bu'uura baatus bu'aa irraa argannee jira jechuudha. Waan irraa barannee jira, bu'aa siyaasaa irraa argamee illee jira. Gaaddisa irraas waan barannee qabna jechuudha. Akkaataan kaleessatti hin deemne yaadni isaa gaarii ta'us akkaataan hin deemne nama gaangee taatee wajjin hanna barbaadu turte yeroo sun. Wantoota tokko akkaataan itti hojjechaa turre tactical mistake ture. Kanaaf san sirreessinee hojjetaa jirra jechuudha. Wanni ani siifis uummataafis mirkaneessuu barbaadu tokko sadarkaa xiinxalaa irratti yeroo hedduu wanni an jedhu siyaasa hawaasa tokkootiif dura mataa walitti fiduudha. Jijjiirama jira waggoota baatii 5-6-7 dabre kan waggaa kana dabre kana keessa faffaciinsi sun irrataa yaadni namaa walitti dhufaa deemaa jira. Garaagarummaan taaktik adda addaa jiraatus amma sun dhibbataa deemaa jira. Hojiileen immoo duubaan hojjetamaa jiran wal hubbannaa bira dabarsinee ce'umsi maal fakkaata qaba kan jedhu wal jidduuttis wanti develop godhaa jirru bilcheessaa godhaa jirru jira. Uummatoota biyyoota keenya keessa wajjinis waan waliin hojjetaa jirru jira. San bira dabarree biyyoota ollaatii fi biyyoota fagoo naannoo san irraa dhiibbaa qaban wajji waggoota 4-5 dabre kan waan hojjetaa jirru jira. Arrii waan nama barsiiftu qabdi taana beeki. Amma gaafa qeerroo san 95% humna qabnu xiyyeeffannaa qabnu kamitti wayyaanee kuffifne ture miti. Amma humna keenya haga tokkollee taatu hojii dippiloomaasiitiif kennuu dhabuun keenya. Uummattoota ollaatii fi biyyoota ollaa akkasumas biyyoota fagoo wajjin akeeka keenya, adeemsa keenya, hawwii keenya maal akka ta'e bifa isaanii galuun hubachiisuu irratti hojii gahaan hojjenne barasan. Amma hojjetaa jirra. Hojii san fooyyessaa jirra jechuudha. We are fixing mistakes. We are fixing mistakes. We are correcting some mistakes. Kana itti hojjetaa jirra. Hunda miidiyaa irratti waan hin osoo hin ta'in dhumeeraan dhumne. Kanaaf barra uummanni amma nu yaamaa itti haadhoo jedhanii yaamna kun hin dho'aa kun gaafa hin jiru. Garuu akkuma reebsu hin jee dirsaan dhufaa jira. Duumessi dhufaa jira. Roobni sun xiqqoo akka nurraa tuu wanni godhaa jirruuf wanni fireena qabaa jirruuf hojiileen hojjetamaa jiran kun sammuu namaa walitti fiduu sammuu onneen isaa akka olaman walitti dhiyeessaa deemuu hojiin taa'een kan irratti hojjete histoorik bar onnee namaa walitti fiduu irratti sammuu qofa osoo hin ta'in onnee namaa walitti fiduu irratti riskii san hunda fudhatee every word that guy spoke Oromoo walitti fayyisuu irratti onnee isaa walitti dhiyeessuu irratti shoora guddaa qaba. It's part of what we're doing. Kanaaf san booda gara miilatti dhufa. Maaliif uummanni mataan isaa walitti hin dhufin, olleen isaa walitti hin dhiyaatin, miila qofaan ka'ee yoo jetteen adda faca'a. Karaa adda addaa deemaa jechuudha. Kanaaf san hojjetaa jirra. Hojiin ni hafa. Because 2018 sirna jiru jijjiiruudhaa deemne. Har'a sirna akka malee butute baraaru sirna hoggaa siin jiru state baraaru san booda sirreessu. So
steppii tokko duubatti nu deebisee jechuun in terms of our objective. Kana kun hojii duubatti hojjetamu baay'ee jira jechuudha. Hayyee atuu kaaftee Jawaar waa'ee adeemsa ce'umsaa sirni kun gaggeeffamuun isaa waan oolu miti. Mee adeemsa ce'umsaa irraa waan tokko lama haasofnu muuziqaa ce'umsaa booda. Hayyee daawwattoota keenyaa nu daawwachaa jirtaniif galatoomaa marii keenya akkuma itti fufetti jira. Amma abiyyiin garasitti wanta ta'uudhaaf malu wantoota tokko tokko kaafnee haasofna. Amma miidhama jiru gaafa ilaallu muddama biyya keessa jirus hundasaa gaafa ilaallu sirni kuni uummata kana hojii koo jedhee uummata irratti wanti inni hojjetaa jiru baay'ee hammaataa adeemaa jira. Namnis kana warri isaa wajjin jiran iyyuu arganiiru naan jette. Kanaaf sirni kun akka inni sirna nama fayyadu hin taane sirni dhabama ta'uu qabu akka ta'e namni baay'ee waan hubataa jiru fakkaata. Kana keessatti adeemsatu jira gaafa sirni tokko deemee wanti kan biraan hojjetamu gidduutti yeroo ce'umsaatu jira. Yeroon ce'umsaa kun immoo biyya kanaaf yeroo jalqabaatiif kan ta'u miti. Yeroo baay'ee ta'ee ce'umsi ta'e sun yeroo hundumaa gara demokiraasiitti deemuu dhiiseetu kallattii kan biraa qabata. Lubbuu namaa gaaga'aa, qubsuma namaa dhaqeetu buqqisa, jireenya namaa balleessaa ture kan 1974 yoo fudhatte akka kanadha. Kan yeroo 91 yoo fudhatte akka kanadha. 2018 immoo kan atuu keessatti hirmaatte. Mee amma siin gabaabsaati. Dogoggoroota kaaftee turte Jawaar. Wanti 2018 ta'e sun lafa sana hin jirru beekamaadha. Waan yeroo sana qabnu hunda dhabneera. Baay'eesa keessumatti Oromoon. Biyyi sunis ta'u qabeenya siyaasaa yeroo sana qabdu baay'ee dhabdeetti yeroo ammaa kanatti. Waan yeroo sana ta'e fooyyessanii hojjechuu sabootaafis keessumattuu warra cunqurfamoodhaafis karaa gaarii banuudhaaf battalatti yoo ta'uu baate illee karaa demokiraasiitti nama geessu faluudhaaf karaa nageenyaa tumsuudhaaf karaa itti diinagdeen dandammatu balbala isaa banuudhaaf yeroo ce'umsaa tokkotu barbaachisa. Mee maalidha isa duraarraa fooyyeffamee amma hojjetamuu qaba wanti ati jettu? Steppiidhaan dhawaatan deemuu barbaachisa. Tokko of course ce'umsa keenya qofa amma dura fashalan butaman keenya qofa osoo hin ta'in kan biyyoota baay'ee ilaaluu danda'uudha qabna. Kan biyyoota baay'ee maybe background kiyya comparative politics irraa waan ta'eef na fakkaata. Kan biyyoota baay'ee ilaallee kan haala qabatamaa amma nuti keessa jirruuf ta'u uniquely fitted haala amma jiru kanaaf kan ta'u tarsiimoo ce'umsaa karoora ce'umsaa roodmaappii ce'umsaa qopheessuu barbaachisa. Kana jechuun akka nama ilaalutti ce'umsi kun dhawaata adda addaatiin deemuu qaba. Kan duraa akkaataa nama kana ofirraa ittiin geggeessinu baay'ee murteessaadha. Akkaataan haalli inni ittiin geggeeffamu baay'ee murteessaadha. Kanarratti of eeggannoo cimaa, wal hubannaa cimaa keessaa fi alaan bitaaf mirgaan wal hubachuu barbaachisa. Tokko dursanii qophaa'u. Akkaataa inni itti geggeeffamu irratti hojii hojjetamutu jira, hojjetamuudha qaba. Tokko sani. Lammaffaa immediately itti aansee gara jeequmsaatti akka hin seenne sodaan nama keenya, uummata keenya sirna keessa jiranis sirna sanii ala jiranis sodaan guddaan tokko sanboota maal taana haala haalli nageenyaa amma jiru kanarraa akkana hammaatan jedhu sodaa qaban. Sodaa kana dursanii waliin mari'achuudhaan steppiin immediately san booda haalli nagaan ittiin dhufu, haalli qawween dhukaafni ittiin dhaabatu dursanii wal hubachuu barbaachisa. Maaliif wal shakkiin fi wal si'achuun tu yeroo baay'ee ni uuma. Akkuma yeroo adda addaa yerootti ce'umsi tokko kan milkaa'uu fi kan karaarraa maqu baatii jaha ce'umsi dhufee baatii jaha hanga waggaa tokko keessatti. That interim period from 6 months to a year immediate post regime jiru sun hojii hojjetamuu qabu jira. Keessattuu haala qabataa jiruun lolli dhaabbachuu irratti dursanii walii hubachuu, walii galuu makaanizimii sana irratti walii galuu pireediin
immediate post Abiy periodiin jirtu sun bulchiinsi caasaa akkamiin deemama haala wal amansiisuu danda'u irratti akkamiin deemamu ka jiru humnoota biyya keenya jidduutti humnoota biyya keenya hoggan jiru humnoota mormitoota qofa osoo hin ta'in state institutions jira wajjin wantoota irratti hojjetaa jira. Itti aansee san booda gara ce'umsaatti dhufna. Immediate post transition suni really biyyi gara rakkoo hamaatti akkan seene biyya tasgabbeessuudha. Hojii biyya tasgabbeessuuti. Itti aansee boqonnaa lamaffaa hojii biyya ceesisuudhaati. Yeroo biyya tasgabbeessinu kana lola dhaabuu qofa osoo hin ta'in ce'umsi sun akkamitti haa hoogganamu. Ajendaalee kamtu ce'umsa kana keessatti mari'atama. It's about, we're talking about new social contract. Negotiating or renegotiating key aspects. Biyya san keessa garaagarummaa jiran kam yeroo ce'umsaa kana mari'anna. Ce'umsa kana akkamitti wal ijaarra. Ajendaalee kamtu ce'umsa kana keessa fudhama ka jedhu ammoo walii galta. Sanboota ce'umsatti aanee gara filannootti deemna. Filannoon kun akkamiin gaggeeffama? Seera kamiin? Adeemsa kamiin? Sadarkaa wal amanamuu danda'u irra rule of the game kan jennuun san akkamitti goona kan jedhu wal hubannaa jechuudha. Kun hundi waan amma irraa eegalee hojjetamuu qabu. Ammumarraa itti yaadamuu qabu. Ammumarraa irratti mari'atamuu qabu, irratti mari'atamaa, irratti hojjetamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmoonni tokko tokko ce'umsa dura osoo namichi jiru waan irratti walii galuu qabnu jira. Dhimmoonni tokko tokko immediate isa booda baatii jahan waggaa tokko jiru keessatti waan irratti walii galuu jira. Gariin kan gaafa ce'umsaa waggaa tokko haa ta'u lama transition period san keessatti wantoota hojjetamuu qaban hunda isaanii ammumarraa clear road map lafa kaa'uu barbaachisa. Kana bilcheessaa akeekumaa fi kun waan uummata irratti hundatti himamu osoo hin ta'in kana tokko tokko irratti deemnee yoo namni keenya qalbii horaatti natti fakkaata beeki. Rakkoo tokko turu yeroo baay'ee ce'umsa kan miidhu maali? Mirqaana eufooriyaa revolutionii fi tokko jira. Ce'umsi eufooriyaa fidu san. Eufooriyaa san dursitee of tasgabbeessitee yookaan deemtu taate irraa maquu dandeessa. Nu qofaa miti biyyoonni hedduunis rakkoo akkanaa kana keessa deemanii jiranii. Amma garuu kan itti aanu akkuma tireef jette sirriitti jette carraan jiru. Gaaf duraa daandii bal'aa qabna ture gara dimokiraasii ce'uudhaaf. Har'a daandiin sun baay'ee dhiphoodha. Actually daandiin sun cabtee jirti har'a. Kanaaf hojiin duraa intiriim kan isin jedhu suni daandii cabte san deebisanii suphu. Waa'ee isteetii wani emphasize godhu amma gaafii reeffa kaaftee wajjin daandii gaafa yaadee irraa gara dimokiraasii ceena jennu sun at least daandiin ture isteetiin ture. Amma daandii cabte san suphu. San booda daandii dildila cabte san irra kaatee dildila guddaa ka ce'umsaatti ce'u san booda bal'aatti baata dirree bal'aatti baata jechuudha. Kun egaa hojii bal'aa gaafatu namoota keenyanis ogeeyyoota biyyoota biraa adeemsa nuti keessa dabarre kana hubatan wajjinis deemuu barbaachisa. Wanni takka jabeessee irra deemuu barbaadu Oromoo jidduuttis Oromoo jidduutti hoggaas hin jiru humna mormituu hayyoota mormituu akkasumas warra sirna keessa jiru wajjinis tuutosoota bilcheessaa deemuu saboota biraa wajjinis in fact siyaasni Itoophiyaa irra is not a sovereign business, is not a sovereign state in Itoophiyaa irra sovereign state ta'uu hin dandeessu maaliif harka baay'ee keessa jira. Kanaaf warra harka keessaa qabu kana akka fedhii fi akka dantaa akka malee isaaniitti ammumarraa qopheessuu barbaachisaa jechuudha. Hayyee waan amma jedhamu kana keessatti egaa waan lama akkanatti fakkaatutti wal bira deemsuun gaariidha. Tokko milkaa'ina sanaaf yaadanii hojjechuudha. Lammaffaan immoo waa'ee haqaati. Haqni hirraanfatamee jennaan ce'umsaaf baay'ee gufuu guddaa ta'uu danda'a. Miidhamni waggoota torban darban kana keessa uummata irratti dhalate kan ati beettudha. Tigraayitti, Oromiyaa keessatti, amma immoo naannoo Amaaraatti haqatu barbaachisaa jechuudha. Haqi yeroo ce'umsaa suni
si'iif waan bultuudha moo waan ce'umsaa wajjin hojjetamudha? Wantoota ammumarraa irraa walii galuu qabnu haqi barbaachisaadha. Transitional justice is very important. But you cannot have transitional justice without successful transition. Killeedha moo caacuutti duraadha. Kun haala qabatamaa biyya ati irratti hojjettuutiin murtaa'aa jechuudha. Ce'umsa justice kana, transitional justice kana immediately gootamu yeroo ce'umsaa yeroo interimii san gootamu yeroo ce'umsaa gootamu ce'umsi dhumee heerri waliigalteen heeraa godhamee filannoon erga godhame booda goota. Kan jedhu strategical yaaduun barbaachisaadha. Haqni barbaachisaa justice is a must. Yakkoota bifa adda addaatiin hojjetaman kana bakka itti godhuun dhugaa galchuun haqallee jedhu dhugaa jechuun dhugaa uummataa galchuu namoota adabuu caalaa dhugaa galchuu irratti hojjetamuu qaba. At what step moodeliin adda addaa jira akkuma beektu kan biyyoota adda addaa jira. Akkamitti irraa aanna jedhu wantoota amma irratti walii galuu qabnu keessaa tokko. Justice must be served. But we have to be very, very wise and we have to be very careful when. Yo immediately kan gootu taate victor's justice. Injifan justice yookiin haqa warra injifate akka hin taane. Yoo itti dhiifte immoo akkuma amma dura ta'e baratee namni akka irra hin deebine madaalii godhuu barbaachisa. Kun gaa ekspertoota jira. Namni ekspertoota mari'achiisuu fi yaada ekspertoota irraa muuxannoo biyyoota biraa irraa fuune san akka biyya keenyaa ta'utti hojiitti gaafata. Galatoomi Jawaar. Waa'ee dhuma ce'umsaa kana haasa'aa jirra waan ta'eef isee dhukkubsinee irraa haasofna. Amma ce'umsa bara 2018 irratti eenyu faan akka gahee taphataa turan keessumatti Oromiyaa keessatti waan ifaadha. Inni kaan mana hidhaatii bahee, inni kaan alaa galee biyyatti yeroo galamu garuu akka Oromootti wanti Oromoo bakka bu'ee hojjetu gaaddisi sun booddee adeemsa keessa hadhalatu iyyuu malee durarra hin turre. Kanaaf amma yeroo teessee ilaaltu ati sila waa'ee keessoo kana si gaafadheen ture. Amma yeroo ce'umsaatti eenyutu itti gaafatamummaa fudhatee waa'ee Oromoo hojjeta. Nuyidha warruma Oromoo hoogganu paartilee warra amma jiran kanaa fi atis warri siyaasaa kan biraan hooggantoota jiranis nuyidha jechuu dandeessa. Wanti inni si gaafachuu barbaade. Kaleessa yeroo ce'umsaa 2018 ce'umsa isinitti kennannee bishaan nyaachiftanii har'a maaliif isin amannaa yoo ummati isiniin jedhe maanni deebiin kee? Bishaan hin nyaatamne keessaa daa'imni waan baaneef lammata akka hin nyaatamneef immoo muuxannoo qabnaa jechuudha tokko san. Simplistic goote waggaa deebiftu. Laal akkuma siin jee ce'umsa keenya qofa osoo hin ta'in ce'umsa biyyoota biraatis irratti qophaa'uu qaba. Waa'ee gaaddisaa gaafte san dura osoo goone hoo san dura godhu waan nu dhoorgee jira bara 2018 yaalamee ture. Har'a garuu the fact that naafati qofa osoo hin ta'in bakkoota adda addaatti gaafii ammatti kaaftu kana mana bo'aatti, mana farsootti, mana barchaatti waggaa namni wal amanu wal bira taa'u Oromiyaa keessatti irratti haasa'aa jira. 2017 kan irratti haasa'an turre. Xiyyeeffannoon keenya wayyaanee kuffisuu ture. Wanti siin ajjeefne si jabeessiti. Dawaa sii taati jedhanii. So wantoota silaa hojjetamuu qaban haala adda addaatiin bara kaaniin hojjetamin amma hojjechuu hin danda'amu. The fact that ifatti gaafileen kun ka'anii namoota keenya jidduutti mari'achuun akkuma siin jee dubbiin dura matarratti hojjechaa jirra barnaafatis. Gaafiin kun uummata keessaa dhiibee bahee jira. The fact amma waggaa tokko dura jarri abiis warri kunis ilaa zalaalan binnaa yaada jedhu qaban. Har'a maaliin paarlaamaa akka jedhu namoota maal fiddanii hangaafan kufee warra peerooliin qabnee warra hojjeteen bahine bakka kiyya bu'aa jarri amma achirratti wal geessan kun na kuffisuu hedduu eega na kuffisan booda immoo waliin ta'anii jechaa jira. Itoophiyaa keessatti the Ethiopian political discourse now is now imposed Abiy. This by itself is an accomplishment jechuudha. Namicha kana booda namichi kun balaadha jechuurra kaane namichi kun kutuuf deema jechuu bira dabarree kana booda hoo dongorri balaan
butamuun amma dura nu mudate sun takkaahu biyyoota biraa mudate sun akka nu uumamneef maal godhuu qabna ka jedhu gaafii ta'ee dhufuunsaa tokko qaama rakkoo san furuu keessa tokko kana. Lammataa immoo eenyu kan jedhuuf Oromoo keessa beekumsa gahaa jira. Hayyuu gahaa jira, muuxannoo gahaa jira. Akka paartittis namni keenya immoo Oromoon faffaca'ame paartii sadii jira bara. Bara kaan amma paartiin nutti baay'atee nu rakkiseemi. Amma paartii sadii jira. Kaafaa ABO fi WBO jira. Akka paartiitti yoo dhufe. Humnoonni kun immoo 95% if not 99 wal hubannoo jira. Haa takaaroon namoota jidduu mamaa jettuunis dhiphattee jirti. Irra caalaa Abiif galanni haa ga'u tooftaan isaa namoota walitti dhiyeessee jira. Kan Oromoo jidduu baay'ees rakkisaa irratti fakkaatu. Kun walitti ititaa deemaa jira. Waan hojjetamaa jiru jira. Walitti ititaa wannaadhaan deemaa jirra. Ka warra biraa wajjinis wajjin hojjetaa jiru jira. Jabaateetti fufaa jechuudha. Ayyee waa'ee tumsaa atuu erga kaafteeti tumsi walii gochuun kun amma kan Oromoo keessaa akkuma silayyuu kaafne wal hubannoo guddaatu jira amma jechuun namichi kun wanti inni Oromoo irratti hojjete inni hin beekne illee akka baru waan taasise waan baay'ee qaba. Warri kan saatii isa bira jiran illee hamaa inni hojjetu yeroo itti baran keessa jirraasiin jechuu kooti. Oromoodhaa alatti tumsi jiru fakkeenyaaf warra riphee loltootaa gidduutti paartii Oromootii fi paartii warra kaan gidduutti tumsi dhalachaa jiru waan abdachiisaa fakkaata gaafa ilaaltu namicha kana ofirraa darbachuudhaaf gara ce'umsa abdachiisaa ta'e tokkotti adeemuudhaaf wanta ija godhachaa jiru hin fakkaata. Abiyyis gidduu kana miitaniittu jedhee komateera. Saayibarii irratti wal geessanii. Tumsi kun daangaa qabaasii fi eenyutu eenyuun tumsuu qabaa yoo namni wal tumsuu hin qabaanne jiraate hoo daangaa qabaase biratti waa'een tumsaa amma maal fakkaata akka yaaddutti? Yaallee jirra warra biyya sanatti yaalameera. Garee kan keessaa hambisanii lama ol ta'ee ka sadaffaa keessaa ari'uun afur ol ta'ee ka shanaffaa keessaa hambisuun yaalamee jira. Hin hojjenne balama nutti dhalisuun. Kanaaf tumsalleen jedhuun ani wal hubannaa hirmaannaa ce'umsa keessatti ce'umsa hunda hirmaachise. Hunda hirmaachise qabaachuu qabna. Abaluu keessaa hafuu qaba kan jedhu sun hin ta'u. Garuu immoo wantoota walitti nu fidan basic principles irratti. Basic principle kanaafis hin jedhe. Sirnicha kuffisuu sirnallee ta'uu baatu namicha qaarsuu qofa osoo hin taane namicha booda humnoon hidhatan qawwee harkaa qaban shoora akkamii qabaatu. Nagaa buusuun dursa kennama jenneerra. Nagaa buusuudhaaf callisanii qawwee lafa hin kaayan. Gara humnoota siviilitiin maal yoo ta'e humnoonni hidhatan kun qawwee lafa kaa'u. Yoomoo lafa kaa'u adeemsa kamiin kan jedhamu mari'ata hubatamuu danda'udha qabaa jechuudha. Dhimmoota gaafilee siyaasaa fakkeenyaaf garaagarummaa siyaasaa jira humnoota siyaasaa gidduutti. Garaagarummaa kanneen keessaa ajandaalee irratti waliin galle keessaa tamtu har'a walii galamuu qaba. Tamtu hoo boru bulfamuu qaba. Boruun sun hoo yoomi kan jedhu. Ammoo walii galuu qabda. On adeemsa irratti makaanizimii irratti walii galaa deemuu danda'udha qabda jechuudha. Kanaaf hunda hirmaachisuun barbaachisaadha. Hunda hirmaachisuun barbaachisaadha. Akkamitti hirmaachifna ka jedhu waan televizyiinaaf ta'u miti waan pirinsipilii tokko hunda hirmaachuu qaba. Hirmaannaan kun garuu namuu achi waan akkasii keessatti hirmaachuudhaaf wantoota fudhatu qabu jira jechuudha. Wantoonni sun maali kan jedhu marii cufaadhaan kan gaggeeffamaa jirudha. Hayyeesila waan tokko kaaftee turte Abiyyi qaamolee Amaaraa jala dhokatee lola Tigraay irratti erga banee raate isaaniin bittinneessee deebi'ee lola irratti banee amma immoo Oromoo gidduu dhokachuu dhufee kan jedhu kaaftee turte. Amma propagaandaa Abiyyii fi hiriyoonni isaa afuufan keessaa tokko dhuguu kaabaatu nutti dhufaa jira kan jedhudha. Wal ta'anii nutti dhufaa jiranii kan jedhu caasaadhaanis darbanii keessaanis
al tokko immoo cinaachaanis miidiyaadhaan wanti dubbatamu kun hin jiraata. Oromoon akka yaadda'u qobaatti ba'e yaaddoon akka itti dhalatu yoo Abiyyi deeme salphinati isinitti dhufa. Amma ulfina keessa jira waan ta'eef jechuudha. Hin rakkattu. Bulguu isin nyaatutu isinitti dhufaa jira kan jedhu. Bulguun kaabaa jira har'a Jawaar. Bulguun eenyu akka ta'e taa'ee gaafata gaafa biraa. Look. Nuyi Amaaraa Tigiree Soomalee. Abii duras turre bara. Abii duras wal lollees beeyna. Waliin lollees beeyna. Wal cunqursinees beeyna. Wal rakkabsoofnee walis mo'annee beeyna. Inni hin uumne hariiroo kana. Kanaaf yoo Oromoon gaafa dammaqiinsaa gana ga'u kana qabu dhiisiiti. Gaafa bittinnaa'ee caphee daaraa ta'e sanuu homaa isa godhuu hin dandeenye. Har'a bakka dammaqiinsi cimaan jirutti bakka isteet instituushinii keessa seennee jirrutti fakkeenya yeroo baay'ee qabsa akka jira. 1974 gaafa lafa qonnaan bulaa Oromootiif deebisisan Hayilee Fidaa fi Baaroo cinaa faana warra hiriiree ture nama lakkaa'anii nam kun tokko 200 argatan nama keenya ka waa barate. Waa barate jechuun dippiloomaa fi digirii na fakkaata. 1200 san qabataniit seenaa hojjetan. Har'a garuu miliyoonaan jira namni. Miliyoonaan jira. San qofaa miti. Humnaanis eenyu gadi miti. Rakkoo Oromoon har'a rakkoo humnaa hin qabu. Rakkoon Oromoo karaa Abiy carraa Oromoon gaafa aangoo harka murna biraatirraa fuudhu akkaataa kaleessatiin deemaa turteen osoo hin ta'in akkaataa haarayaan akkaataa haqa ofii dantaa ofii eegsisee dantaaf haqa uummata biraa eegsisuun sirna federaalizimii dimokiraatawaa dhugaa jaaruu ture. San dadhabee biyya guddaa sabaaf sablammoota hundaaf nuufis taatu jaaruu dhiiseet biyya guddoo gaafii uummata Oromoo guddaa tana kiisii nama tokkootitti qalqalloo beektaa qalqalloo ilmoo re'ee qalqalloo ilmoo re'eetitti hir'isee nu salphise. Abiy Oromoon kan salphatuu itti fufu tuffatamuun isaa kan itti fufu yoo Abiyyitti maxxanee wajjin itti fufedha. Kan namni jala muree itti yaaduu danda'u qaba. Bara nu qabsootti turre rakkoon ture maali? Wanni Oromoon ittiin tuffatamuuf ittiin hamatamuuf komatamu miliyoona 50 ta'ee uummata saba guddaa ta'ee diinagdee guddaa qabaatee qabsaa'uu hin dandeenyedha. San jijjiire qeerroon. Har'a Oromoon maaliin komatama? Uummata hangana ta'u ta'ee wal jidduutti nagaa buusuu dadhabee ollaa wajjin nagaa buusuu dadhabee madda rakkoo gaanfa Afrikaa ta'edha. Kun Oromoo miti. Kana godhaa jiru humna Oromoo guutuu miti. Dhugaasitti immoo hayyoota qabsaa'ota Oromoo dhiisi. Abiy oppidiyooma san sirnaan osoo dhaggeeffate ilaafeedhaan mari'atee konsaltaatiiv liidarship kennuu osoo danda'e salphina kana keessa bu'u beektaa. Takka waa beekuu qabda. Takka warra beekuun of marsuu qabda. Beekuun waa lamarraa dhufa. Takka barnoota irraa dhufa. Takka muuxannoo irraa dhufa. Lamaan kanaa wajji dhalachuun dirqama miti. So wanni amma isaan jedhan warri kaabaa warri bahaa warri maalii yoo sitti dhufe dhukkubaa sanii si oobee ofirraa dhorkuu hin dadhabnu. Har'a dhiisi. Gaafa
Gaafa abboonni keenya qabsoo eegalan, we were not even political community bar. Waggaa 60 dura jaarraa waan jiru tokko yeroo baay'ee waggaa 2 gaafa dirree bahaa seenu waggaa 2 wajjin isaa namarra deeme aboo ati Oromoo bar. Oromoo. Nama hedduu loltuu hedduu jalaa du'e ati Oromoo jedhee namatti himu. Because there was no nationhood in turre. Gaaf sanu survive goone. We became political society. Now today we are state society. Rakkoon jiru political society ta'uudhaaf yeroo dheeraa nutti fite hanga 91 booda guddataa deema. Amma state society taanee jirra. State society san narrative isa wajjin deemu, tarsiimoo isa wajjin deemu. Bocanii uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa hoogganuutu rakkoo itti ta'e biyyitti. Maaliif? Tokkoffaa qabsoo Oromoon hubatu. Eessa akka itti kaane. Politikaa biyyaatii fi naannoo sanillee hubatu. Shira nan beekaa maal jennoo. Siyaasa keessa shirri imaammata gaafa ta'e baddeertaati. Reefu si kaasee bara. Shirri taaktik ta'uu danda'a gara gadiitti. Gaafa shira sadarkaa imaammataatti fudhattee because you don't have any policy. Gaafa rakkoo keessa seentaa jechuudha. Kanaaf yaadni amma akkas yoo ta'an nama sodaachisuudhaaf deeman. Kuni maal fidaa? Defeatist nationalism fidaa. Hysteria namatti fida. Waan tokkoon dubbadhaa. Namni keenya sirriitti dhaggeeffatee of eeggannoo waan godhuuf. Biyya Rwaandaa kana keessa uummata Huutuu jedhamu ture. Gargaarsa warra faranjootaa kanaan warra Tutsii kana gubbatti baasanii yeroo dheeraaf akkuma keenya kana tuffatamaa, tumamaa, dhiitamaa cunqursaa ture. Bara 1959 warraaqsaan aangoo qabate. San booda warri achi keessa aangoo qabate uummata Huutuutii fi uummata kaaniifis practically diinagdee guddisuu, siyaasaa fooyyessuu, bulchiinsaa fooyyessuu, mannaa Tutsiin kaleessa cunqursaa ture sun sitti deebi'aa jedhaniin wal dorgommiin isaan jidduu jiru, liidarshippii jidduu jiru. Eenyutu irra diinagdee guddisa? Eenyutu irra caalaa sirna state institutionii cimsa? Kan jedhu irra eenyutu irra caalaa sodaa yookiin immoo ilaalcha farra Tutsii kana cimsa kan jedhu. Siyaasa isaanii, miidiyaa isaanii keessatti yeroo mara Tutsiin sitti dhufte kan jedhuun kanatti fidan. Maal ta'e san booda hoggansi hojiidhaan administrative efficiency, policy excellence, leadership merit, competition instead of merit, it became based on conspiracy. Merit based leadership kennuu dadhabeet eliitiinuutu conspiratorial ta'e, jibba ta'e, progressive nationalismitti ce'uu dadhabanitti reactionary nationalismitti gad deebi'an. 1994 maal ta'e kun? Diinagdeen harkaa kufe. Sekiruutii cimaa ijaaruu hin dandeenye. Gaafa mo'aman uummanni sodaan mataarratti dhaaree onnee keessa seene sun balaa hamaa uummatoota wajjin jiraatu irraan gahee siyaasni isaanii haraamuu addunyaa ta'e. Har'a Huutuu maqaan hoggaa dhaamu immediately genocide dhufu. Kuni waan 94 ta'e miti. 59 irraa kaasee hoggansi Huutuu diinagdee guddisuu, siyaasa guddisuu, dippiloomaasii cimsuu mannaa sitti dhufanii siyaasa sitti dhufanii jechuudha. Abiyyi fi ijoolleen isa bira jiran har'a diinagdee guddisuu mannaa waan jirtu sa'a. Security cimsuu mannaa dhaadannoon jeneraalonni kun akka isaan ciman gochuu mannaa korrapshinii keessa galche. Malbulmaata siyaasaatiin saboota biraa wajjin wal hubannaa galchuu mannaa
saboota biraa biratti kun mootummaa Oromooti. Baalagizee waan jedhuuf Oromoo biratti kun mootummaa keessatti dhufaa jiran jedha. Kuni uummata Oromoo gatii hamaa kafalchiisa. Oromoon qabsaa'ee qaba. Eenyummaa isaanii kabajamu. Qabeenyi isaarratti abbaa ta'u, ifiin bulchuu, biyya immoo ollaa wajjin waliin bulchuudha. This comes through merit-based leadership. Dorgommiin wal jidduutti goonuu fi ollaa biraa wajjin goonuun dandeettii bulchiinsaa, dandeettii diinagdee guddisuu, dandeettii humna nageenyaa cimaa ijaaruu, dandeettii dippiloomaasummaa gahumsa qabu qopheessuu, hogganni gara fuulduraa finnus aaci barbaarii bilicicitti amanu osoo hin taane piraaktikalii jireenya ilma namaa kan guddisu hariiroo uummata ofiitii fi ollaa jidduu jiru jidduutti wal hubannaanii fi cooperation akka cimu godhu. Competition Oromoo jidduus ta'uu qabu. It has to be based on merit. Jarri kun garamitti hidhuu yaadaa jiru. Eenyutu kaaba kibba baha jibba. Nuyi bar cunqursaa jibbine malee kaaba hin jibbine. Cunqursaa murni kaabaa dhufaa ture jibbinee irratti mincile uummanni keenya. Malee uummata kaabaa maali wanni isaan durin jirreen isaan uummata kana keessa fidan. Uummanni kun qabsoo yeroo meeqa waggaa godhu Oromiyaan bara Itoophiyaa guddoo Itoophiyaa xiqqoodha. Saba sablammii Oromiyaa keessa hin jirre hin jiru. Nagaa waliin jiraatu gara fuulduraas waliin jiraatu. Ollaa wajjinis waliin jiraatu. Yaanni sitti dhufaa jiran. Ijoollee baalagee beektaa ijoollee safaraa dur. Safara dhayitee waa hatti takka waa balleessiti. Mana kee keessa dhuftee dhagaa darbiti ollatti. Ollaa yoo ilaalu dhagaan mana kee keessa darbame. Ollaan sunis dhagaatti as darba. Mana kiyyan darbame jettee atillee baatee isa wajjin dhagaa darbita. Ollaan lamaan lolatti seenee jechuudha. Akkasii miti. Mana kee keessa baalageen jiraate re'ee ormaa yoo haate dubartii namaa yoo miidhe haqa namatti yoo darbe fuulduratti gabbaaftee adabuu qabda. Haqa nama sanii galchuu qabda. Kanaafi uummanni keenya guddaadha. Siyaasa guddaadha geggeessuu qaba. Siyaasa sitti dhufteetiin uummata baaraguu miti. Nutti dhuftee agarree jirra barra. Maal jechuudha? Sitti dhuftee. Haaraa. Nutti dhuftee irra aannee jirra. Amma immoo kana caalaa wanni dhufu hin jiru. Wanni Oromootti dhufe, Oromoo salphise, Oromoo fixe, xiqqeesse, xiqqaan Oromoo hoogganuudha. Xiqqaan guddachuu hin dandeenye. Oromoo hoogganuutu Oromoo xiqqeesse ormaa walitti nu buuse malee naannoo sanitti humni Oromoo sochoosuu danda'u jiru. Ayyee waanuma kanarra haasofnee dubbii keenya gara goola bootti finna Jawaar jecha kee mee ergifadheetuma baalageen dhufee aangoo qabateera. Baalageen akkasii akka lammata deebi'ee hulluuqee adeemsa ce'umsaa keessa hulluuqee akka aangoon arganneef eenyutu maal gochuu qaba? Tokkoffaa diskoorsii gaafata. Oromoo is a discursive society. Conversational society dha. Mariin akkanaa kun cimee deemuu qaba. Lammaffaa siyaasa keenya keessatti siyaasni dandeettii merit based politics deliverable kan ta'e sanni akka dorgomu gochuu gaafata. Ammatti immediately immoo cululleen hattuun xixiqqaan dhufee saba kana kan xiqqeessine tokko xiqqaa uummata kana xiqqeesse ofirraa kaasuudha. Kan lammaffaa uummata keenya gidduuttis warra biraa wajjinis ammumarraa wal hubatanii carraan xixiqqoon warri xixiqqaan gaafii uummataa guddaa butanii ittiin xiqqeessan akka uumamne wal hubachuu gaafata jechuudha. Kun hojii hooggansa siyaasaa jidduutti, hooggansa sibiilii jidduutti, hayyoota jidduutti, abbootii amantaa jidduutti
ammuma raawwatamu. Ani immoo abdiin qaba. Maaliif ammoo waan adda gaafatu kana bakka hundatti namni gaafata. Wal jidduutti illee dubbataa jira jechuudha. Itaana uummata guddaadha bara uummanni Oromoo kun. It's a serious people. It's a very, very political people. Amma ta 60-70 amma wanni abifaan complain godhan tokko maali beektaa? Uummanni kun siyaasa malee waan biraan beeku. Uummanni kun roorroon qabsoo roorroo godhamtu carraan dhuftee dabarte hayyuu siyaasaa isa gootee jirti. Laman koobamu uummanni kun amma booda. Kun akka hin taane marii akkana godhu dhimma qophaa'uu gaafata. Ayyee gaaffii xumura. Namichi kun gaafa aangootti dhufu jalqaba gaafa isaan filuuf ka'ani diddeeti. Fudhachuu didde. Keessumatti yeroo OPDO'n isa filuudhaaf cidha eegalu hin ta'uu jettee maqaayyuu itti baaftee egaa ergasii adeemsa baay'eetu deemame. Gara deeggaruutti dhuftee deeggarsi kee homaa siif baay'ee waan guddaan finne uummataafis homaa waan buuse hin qabu siin sirumaa gara si ajjeesuuf yaaluutti adeemuutu dhufee hacaaluun kana gidduutti ajjeefamee uummanni gaa waan irra ga'e keessa deebinee hin dubbannu silayyuu kaafnee jirra. Hooggantoonni Oromoo hayyoonnis yeroo sanatti yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e nama tokko duwwaatu Oromoo keessaa warra mormituu ture mana hidhaatii ba'ee warra alaa galee warra biyya keessas ture keessaa nama tokko duwwaatu yookaan gurmuu tokko duwwaatu waan dhalate kanaaf waan gaariidhaafis waan hamaadhaafis itti gaafatamaa jechuun fudhatama hin qabaatu madaallis waan qabaatu miti. Garuu immoo Abiy ofiisaatii barcuma hin qabu ture yeroo dhufu. Kan barcuma kennee fi keessumatti iyyuu Oromoo. Hooggantoonni Oromoos naannoodhuma sana turan jechuudha. Amma lammaan bade sagaleen isaayyuu hin jiru dubbachuus didee tarii gaafa inni dubbate isarraa waan tokko hin dhageenya ta'a. Ati Jawaar yeroo adeemsa Abiy barcuma tolfatu keessatti biyyaaf ta'aa jedheen hojjedhee nu baasa jedheetan hojjedhee waan jette sila waan garagaraa kaafteetta. Waan bade keessatti itti gaafatamummaa qabattee addaati. Waan danda'u yaale beektaan maaliif duran ta'uun jedhe. Boodamatti bahee boo callisii jedhan. Maybe yeroo tokko you have to go against your own thinking. Maaliif yookaan ana qofa beekaa jettu. Mammaaksa Oromoo tokko jiraami kudha tokko taatee baatee kophaa yoo baate si moozira kan tumaraa ta'a. Kanaaf gaafin itti gaafatamummaadha maal gochuu dandeenya turre. Yeroo tokko bar karoora baafta. Dongorri karoora dongorri tasiimoo jiraate itti gaafatamuu fudhatta. San booda balaa dhufurraa hir'isuudhaaf eega beeyta haga ce'umsu dhufitti sochii uummata nuti gaggeessaa ture. Ce'umsu dhufnaan humna jijjiirama kan jedhamu kennamuun dirqama ture. Dongorri bakka adda addaatti hojjetamuu danda'a. Wanni guddaan maali? Amma lammaan irrattis maal irrattis baay'ee haasofne isa wajjinis warra hunda wajjin warra achi yeroo san amma marii goonu keessatti anaaf nama tokko qofa warra wanni godhe keessa kan mormaa ture. But they have a merit too isaanis. Warri amma yeroo san gurbaan kun akka ta'u waan jedhaniif qaban baay'ee not without merit baroonni jechaa turan. Namni kun dargaggeessaa ambishinii guddaa qabaa. Ilaalcha isaatiin saboota biraas hawwachuu danda'a waan jedhan qaban baay'ee waan nu dhiyeessantu ture yeroo san nuti fudhatin malee. Adeemsa keessa wanti yaadame akkasitti milkoofne. Wanni guddaan I think gara fuulduraa irratti tokko waan kaleessaa irraa barachuu. Haalonni gaafsan turanis irra waan hin jirreef haaloo san sirreessaa deemuudha. Kan lammaatis I think isa qofaa miti. Lammaa qofaa miti. Warri sirna keessa jiranis kan dongoroota badii carraa dabarsanitti gaabban
kan sirreessuu barbaadan baay'ee jira. Wal quba qabna. Dhawaataan dubbiin bilchaataa deemtuun qooda isaanii taphatan jedheen abdadha. Galatoomi Jawaaraan gaaffiinsi gaafachuu barbaadu xumureetan jira. Anaafate amma yeroo haasofnu kanatti yeroo ammaa kanarra dhaabbattee uummata keenyaan kanan jechuu barbaada kun na hafeera hayyootaanii warra siyaasa Oromoo hoogganuun warra meeshaa baatuun illee hundumaan waanan jedhuun qaba kan jettu yoo si hafe jiraate an gaaffii koo xumureera. Maaltu dheeraa lama dheeraa haasofni tokko uummanni keenya. Let's take a long shot of our journey. Haalota ji'a kana, waggaa torba qofa ta'anii irratti yoo xiyyeeffanne waan abdii nama kutachiisa baay'ee jira. Waan hamilee nama cabsa baay'ee jira. Garuu immoo bakka irraa kaane irraa ilaaluu qabna. Abbootiin akaakayyoota keenyatu waan kana eegalee akkuma reefu siin jee dukkanatti jaba baasanitti uummata kana bakka addaa faca'ee walitti qabanitti baay'ee deemne. Amna kana keessatti tarkaanfii lama duratti yeroo kaan takka du'e biraa maal jechaa as dhufnee jirra. As geennee jirra. Bakka irraa kaan hin jiru. Bakka deemnuuf immoo hin geenye. Humna dandeettii dhugaa bilisummaadhaan dimokiraasiidhaan nu jidduttis uummatoota kaan wajjiinis jiraachuuf nu dandeessisu ni qabna. Poolitikaa sodaarraa of eegaa. Poolitikaa sodaa amma isaan oofuu barbaadan sitti dhufuuf deeman. Dhugaadhaan madaa qabna. Madaan kaleessaa sun akka nutti hin deebine barbaanna. Madaan kaleessaa akka nutti hin deebine garuu taa'anii adeemsumaa fi nama rakkoo fi salphina kana keessa nu galchee jala taa'anii hin ta'u. Ergaan ani keessattuu namoota sirnicha keessa jiraniif ta'u balaan wajjin kufuu yoo barbaadan itti maxxanaa itti fufaa. Wannan yeroo adda addaa jira. Jijjiiramni amma dhufaa jiru harki 50 dirsaan roobaa amma dhufaa jiru kun jechuudha. Harki 50 diinagdeedha. Harki 30 laafina wallaalummaaf of tuulummaa Abiyyi. Harka 20 hojjennu. Harka 72 sadaffaa ofiinuu deemaa jechuudha. Qaama kanaa ta'uu tarree duraa irratti hiriiruu danda'uudha qaban warri sirna san keessa jiran. Warri sirna san keessa amma fayyadamaa jiran maxxananii turran warra hunda caalaa miidhamuuf ta'uuf deeman. Ilaala warra amma dura aangoo sanarra ture waan isaan ta'an warra sirna wajjin akka malee maxxane waan isaan keessa seenan. Warri haga dhumaa itti rarra'e maal keessa seenan? Warri gaafa dubbiin jajjabaattu. Hirmaataatti irraa bu'ee uummatatti makame maal argate kan jedhu sirriitti intalanii deemuu barbaachisaa. Gara fuulduraas mammari'annee walitti deebinee kan mari'annu ta'a hojiitti jabaanna. Galatoomii taana. Ayyee Jawaar marii akkasii itti fufnaa hayyoota hafanis dabalannee iddoo kana finnee mari'achuu keenyatti fufnaa warra hafaniinis jabaadhaatii harka wal qabadhaa hamaa amma uummata keenyatti dhufe namicha akka kanatti uummata keenya dararaa jiru kana kan gara laafina tokkollee mucaa namaatiif hin qabne kana ofirraa darbachuu irratti garagarummaan tokkollee hin jiru kanarratti namni wal dhibu hin jiru wanti amma jiru waan humna jiru walitti funaanuudha humna jiru harka wal qabsiisuudha yaada wal qabsiisuudha namichi kun karanni deemu irratti falafaluudha kanaaf marii hayyootaa asitti goonu itti fufna Jawaar atillee deebitee dhufuun kee hin oolu warra kaanis dabalannee marii kana itti fufna har'a waan dhuftee yaada kee kenniteef galatoomi sagantaan keenya suma irratti raawwataa daawwattoota keenya waan nu hordoftaniif baay'ee isin galateeffannaa qophii kan biraadhaan hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.